jalqabaanii waldaan fannoo diimaa idil addunyaa walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti irra deebiin mudatu bu'uuraalee misooma irratti dhiibbaa guddaa dhaqqabsiisee jedhe. Keessattuu dhaabbilee fayyaa fi misoomii bishaan dhugaatii sabab kanaan akka miidhamu ibsa dhaabbate kuniin hiika fiixa isaa dabalata qaba. Akka fakkeenyatti godina Wallagga Lixaa aanaa Beegitti dhaabbileen fayyaa fi piroojeektoonni bishaan dhugaatii barbadaaniiru jedha ibsi dhaabbata kana. Aanaa kanatti uummata 100,000 tajaajilaa kan turan dhaabbileen fayyaa 42 sababa walitti bu'iinsi naannawa sanatti hammaateef miidhaan guddaan irra ga'eera yookiin ammoo saamamaniiru. Dhaabbileen fayyaa miidhaa irra ga'een tajaajila dhaabuu isaaniin namoonni dhibee lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'een qabamanii tajaajila wal'aansaa dhaban hedduun jiraachuu ibse waldaan fannoo diimaa addunyaa. Uummata aanaalee godinichaa 5 keessa jiraataniif tajaajila kan kennu hospitaalli sadarkaa jalqabaa Guduruu baaxiin isaa rasaasaan reebamee caccabeera. Kuusan bishaanis barbadaa'eera akka gabaasa jaarmiyaa kanaatti. Sireen dhukkubsattoonni irra ciisanii yaalaman meeshaaleen kenniinsa tajaajila fayyaa fi qorichoonni saamamaniiru jedha dhaabbati kun. Akkasumas namoonni hedduun sababa walitti bu'iinsan gara magaalaa Beegitti waan baqataniif lakkoofsi namoota tajaajila wal'aansa fayyaa barbaadanii akkaan dabaluun rakkoo uumaa jiraachuu dhaabbati kun ibseera. Namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanirraa buqqaafamanii gara magaalaa kanaatti baqachuu isaaniin ogeeyyiin fayyaa deeggarsa fayyaa hawaasaaf taasisuun humnaa ol itti ta'eera jedhe dhaabbati kun ibsa kaleessa galgala baaseen. Hanqina qorichaa qabna. Qorichi yeroo balaa tasaaf ol kaa'ame hin jiru. Bakki tajaajila wal'aansa fayyaatti kennamu hin jiru. Sireen dhukkubsataan irra ciisee yaalamu hin jiru jedhan meedikaal daayirektarii hospitaalichaa Dr. Alamaayyoo Kurii. Kuusaa bishaan irra miidhaan waan ga'eef yeroo ammaa hanqina bishaanii qabna. Manni qorichaa barbadaa'eera. Qorichoonni fi meeshaaleen wal'aansaa hunduu saamamaniiru jedhan Dr. Alamaayyoon. Oromiyaa keessatti kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti rakkoon nageenyaa fi tasgabbii erga hammaatee bubbuleera. Waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa isaa keessatti walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti mudataa jiru lammiileen 10,000 lakkaa'aman rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa hedduun gargaarsa hatattamaa barbaadu. Akkuma walitti bu'iinsi babal'ataa deemuun lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dabaluu ibse dhaabbati kun. Jarmiyaan kun akka jedhutti godinaalee Gujii, Booranaa fi Wallaggaa keessatti namoonni deeggarsa hatattamaa fedhan hedduudha. Fannoo diimaan Oromiyaa keessatti namoota sababa walitti bu'iinsa qe'ee irraa buqqaan gargaaraa tureera. Ji'oota 6 darban namoota 62,000 caalaniif gargaarsa nyaataa, iddoo da'annoo fi maallaqa taasisuu ibse dhaabbati kun. Waraan kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 geggeeffamu dhaabuu fi waliigalteen Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'e. Haala waliigaltee kanaatiin filannoon Tigraay qofaatti geggeeffamee ture akka haqamuu fi mootummaan hundaa'ee akka diigamu taasifama. Ammaatti naannoon Tigraay mootummaa yeroo paartiilee adda addaatiin ijaaramee fi obbo Geetaachoo Radaatiin durfamuun bulaa jirti. Boodiin filannoo yeroo kaa'ameef keessatti filannoo geggeessuuf qophii akkamii qaba? Walitti qabdu boodii filannoo biyyaalessaa Aadde Birtukaan Midhaaksaa akkan jetti. Filannoo gaggeessuun dura qorannoo fi madaallii gaggeessuun hedduu qabna. Uummanni qe'ee isaanirraa buqqaan qe'eetti deebi'aniiru. Nageenya naannichaa maal fakkaata? Waliigalteen nagaa hojiirra oolman isaa maal fakkaata? Dhaabbileen siviilii maal fakkaatu kan jedhan qaamolee kaan waliin ta'uudhaan daawwannaa dirree goonee turre. Qorannoo duraa gaggeessineen ammatti naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeessuuf haalli dandeessisu akka hin jirre hubanne. Haalli kunis yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jennee amanna. Gama mootummaatiin rakkoon nu mudata jennee hin amannu. Rakkoo guddaan nuuf ibsan gama buqqaatotaatiin kan jirudha. Buqqaatonni filannoo irratti xiyyeeffachuudhaaf haalli jiru ammayyuu kan isaaniif hayyamu akka hin taane marii siyaasaa gaarii gaggeessuu fi ijaaramuudhaaf tasgabbaa'uu akka qabanidha kan nuuf ibsan. Uummanni deeggarsa barbaadu guddaan ammayyuu naannicha keessatti akka jirudha kan nuuf kaasan. Dhaabbileen siviilii haala ulfaataa keessa waan turaniif ammayyuu deeggarsatu isaan barbaachisa. Hanga sanatti filannoon hin gahu jennee hanga sanatti filannoon hin ga'u kan jedhu irra hin geenye. Ammayyuu gama meeshaalee fi loojistikiitiin qophii xumurree jirra. Kanaaf waan ulfaatu miti. Wantoonni jalqaba siif kaase yoo kan sirratan ta'e yeroo gabaabatti gaggeessuu ni dandeenya. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan naannoo Tigraayitti jalqabaa mootummaa yeroo hundaa sanaan booda yeroo 6 fi waggaa 1 hin caalle keessatti filannoon ni geggeeffamaa kan jedhu. Kuni ta'a. Hanga sanatti filannoon hin ga'u kan jedhu irra hin geenye. Ammayyuu gama meeshaalee fi loojistikiitiin qophii xumurree jirra. Kanaaf waan ulfaatu miti. Wantoonni jalqaba siif kaase yoo kan sirratan ta'e yeroo gabaabatti gaggeessuu ni dandeenya. Godini Walaayitaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amma 29 bara 2015 filannoo riifarendamii geggeessuullee bu'aan isaa haqamuun irdeebiin akka geggeeffamu ta'e. Filannoo kan irdeebiin geggeessuu nagam barbaachisaa akka jedhuu fi Aadde Birtukaan akkan jetti. Riifarendamii Walaayitaa ilaalchisee adeemsaa fi raawwii isaatiif gatii guddaa itti kennina. Garuu akka boordii filannootti itti gaafatamummaa keenyas bahachuun qabna. Warri filatanis bitaaf mirga isaa ilaalanii bu'aa isaan fayyadu akka murteessaniif odeeffannoo barbaachisu kennineefiirra. Riifarendamii kana ilaalchisee miidiyaalee sadarratti falmii qopheessineerra. Hayyoonni irratti affeerramanii
bu'aa fi miidhaa qabaatu irratti yaada akka kennan gooneerra. Uummanni hubannoo akka argatus taasisneerra. Referendamiin Walaayittaa akka irra deebi'amuuf taasisuun boordiin filannoodhaa adeemsicha hordofaa akka ture, dogoggora wayita argettis akka sirreeffamuuf ajajuunsaa gahumsi isaa cimaa akka jiru kan agarsiisudha.